kan irratti ajjechaa akka raawwatan mootummaan irra deddeebiin ibsee jira. Haleellaa kana dursee ajajaa Abaawwaaboo Marroo Dirribaa walitiin gaaffiif deebii taasisee jira. Dhimma opereeshinii yookaan haleellaa magaalaa Dambidolloo Gimbii fi akkasumas Gambeellaa irratti raawwatan maal akka ta'e gaafachuutiin eegalle. Dhimmoota hedduu irrattis waliin dubbannee jirra. Turtiin keessaa dhagaa xumuraatti nu waliin haa ta'u. Gaafa gammoojjii irraa lolaa turre ijoollee waajjira poolisii irraa qawwee caccabaa hattee nama shaniin ta'an akkas jedhamaa turre. Isaan ammoo dabarree baadiyyaa Oromiyaa keessatti waan goone waan mul'ate achi magaalota xixiqqoo amma inni kuni qabsoon bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo ABO WBO kan hooggansi siyaasaa hooggansi waraanaa isaas walumaa galatti wal simee dirreerraa gaggeeffamu sadarkaa itti mootummaan kun balleessine injirani to'anne jedhamee sobamu sana darbeetu amma waan fuulduratti qophaahamaa jiru irraa xiqqooshee shaakalliif waan argisiisnedha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa haaluma adda addaa keessatti humna diinaa osoo ofirraa ittisu humna isaa immoo yeroo baay'ee carraa argate hundumaatti dhimma ba'uun leenjisuu, hidhachiisuu, jabeessuurra ture waan ta'eef amma gara hojiitti hiiku sadarkaa gara guduunfaatti geessaadha dhufee jechuudha. Namootni BBC'n dubbisee tokko guyyaa isin magaalaa Dambidolloo seenne irra jettanii ibsitan keessaa hospitaala Dambidolloo keessaa qoricha fe'atanii deemanii kan jedhu dubbatu. Waan gootan mee gabaabsiitii nutti himi. Ayyee kan Dambidolloof kan Gimbii Dambidolloo mooraa waraanaa buufataa gara 8-9 ta'utu jira. Kanneen keessaa hanga ganda duwwaa 5tti mooraalee 5 jiran keessaa buqqifneetu kan Gimbii guyyaa guutuu hanga halkan sa'a 2tti keessa turre waan barbaannu dalagneerra achii booddee naannoo sanatti marsineetu kan jiru. Hospitaala keessaa qorichi fedhanne hin jiru. Hospitaala to'anne keessa turre madaa keenya keessatti yaallanneerra. Mootummaan yeroo dhiyoo kana opereeshinii gaggeessaa ture ji'a tokko kana keessatti ni qulqulleessina jedhee iddoowwan kanaan dura humni keessan qabatee ture hedduu akka gadhiisise ibsaa ture. Isarratti kana booddee yaaddoo sadarkaa hin taane irra geessisneerraa kan ajjeesneerraa kan moo harka kennatanii jiru kan jedhu dubbatee ture. Waraana bilisummaa Oromoo kumaatamaan ajjeesnee kumaatamaan immoo boojine. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti bakkoota qabate tokkoyyuu harkaa hin qabu. Kana booddees rakkoo ta'uu hin danda'u kan jedhu ibsa bakka adda addaatti kennaa ture. Argaa turte jedhee yaada. Sanarra darbee immoo uummanni bahee waraana bilisummaa Oromoo sakatta'ee ofirraa balleesseera. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoomuu tilmaamuu kan hin dandeenye isa kanaa jechuudha. Warra soba akkasii oomishu, kijiba akkasii tarreessu, burjaajii akkasiin otoo beekuu of sobaa nama sobaa addunyaa kana sobuu barbaadu isaan itti xumura gochuutti sadarkaatti tarkaanfate irra dhaga'e malee kumaatamaan booji'amee kumaatamaan du'ee taanaan wanti kumaatamaan immoo magaalaa gurguddaa keessatti lolu waraana eenyuu ture. Soba akkasiin isaatiluutti jirra. Sobni kun immoo soba hanbiraa dabaluutiin miti kan nuti saaxillu. Lafa irratti qabatamaan jiraachuu keenya argisiisnee kumaatamaan jiraachuu, kumaatamaan hidhachuu, humna mootummaa sanaa walgitu, kan walgiturra immoo darbee humna mootummaa sanaa injifachuu danda'u qabaachuutiin lola sana kan gaggeessine. Magaalota qabatanii guyyaa tokko booddee dhiisanii bahuu yookaan torbee tokko booddee dhiisanii bahuun faayidaa akkamii qabaata? Seenanii bahuu yoo ta'e miidhaa malee bu'aa maal qabaata jedhanii kan kaasan ni jiru. Tibbanas fakkeenyaaf magaalaa Dambidolloo akka humni keessan guyyaa tokko qabatee ture quba qabna. Akkasumas naannoo Gimbiirraa odeeffannoo akkasii ture. Gambeellallee guyyaa tokkoof akka seenameeru quba ni qabna. Inni kun kaayyoon isaa akkamii? Moo yeroo akkasii miidhaatu jiraata ka jetteefi osoo lolli miidhaa hin qabaati namni rooba keessa dhaabbatee bokkaan si tortorseeraa jettee gaafachuun suni gowwummaa ta'a jechuun nama rooba keessa deemu. Wareegama qaba, buqqaatii qaba, gubannaa qaba. Akkaataa kanaan deema. Kaayyoon ABO WBO jecha gabaabaatiin haa ibsamu yoo jedhani isin akka ajajaa olaanaatti maal jettanii ibsitu? Mul'ati isaa
kaayyoonsaa galiinsaa ummata Oromoo bilisa bahe ummata Oromoo gaafa bilisa bahe immoo dhiibbaan siyaasaa dhiibbaan waraanaa humni tokkoyyuu mala malteen tokkoyyuu osoo irra hin jiraatiin mirga hiree murteeffannaa Oromiyaa bilisa taate walaba taateef birmada taate ijaarrachuu barbaadu lakkii Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammoota biyyattii wajjin wal qixa taanee namummaan aadaan seenaan siyaasaan waan nu malu arganne waliin jiraachuu sana mirga hiree murteeffannaa saba Oromoo dhugoomsu mirgi kun kan inni dhugoomu garuu har'a afaan qawwee jalatti osoo hin taane saba bilisa bahe waan barbaadu beeku barsiifanne waan qabsoofnee fi itti himne sabni barate kun dhiibbaa kamuu jalaa bilisa ta'e ofii isaa murteeffate Oromiyaa walabaa ijaarrate yoo ta'e sana nuti immoo kabachiisu tiksuu fi sanaafis wareegamne yoommoo Itoophiyaa keessatti dhiitamuun hafee tuffatamuun hafee cunqurfamuu ari'atamuu buqqa'uu ajjeefamuun hidhamuun hafee akka saba Itoophiyaa tokkotti saboota kaan waliin wal qixa jiraachuun mirkanaa'ee fi mirkanaa'uusaa immoo sabni kun mirkaneeffatee naa ta'a jedhee dhiibbaa tokkoon alatti murteeffate sana kabajuufi. Hayyee namoota siyaasaa hedduu dabalatee yaadota ati amma kaastee kana afaan qawwee malee karaa nagaa mariitiin milkeessuun dhugoomsuun ni danda'ama jedhanii kan amanan ni jiru. Karaa nagaa mariidhaatiin Oromoota Oromiyaa keessatti yookaan Itoophiyaa keessatti kabajamaniif bilisa ta'an ijaaruun danda'ama. Waraanni miidhaa malee bu'aa fiduu hin qabu kanneen jedhan ni jiru. Kaayyoo kana karaa nagaa dhugoomsuun hin danda'amu ture ammoo waan sanarra darbee miidhaa akkamitti dhaqqabaa jira maaliif itti cimtanii karaa waraanaa deemuuf filattan? Siyaasa biyyattii impaayera Itoophiyaa kana afaan qawween cafakamtee saboota fedhii malee walitti fiddee ijaarte kana keessatti karaan nagaa hanga gaala guddaa sana qaawwa lilmee keessaa hulluuqsisuuti ulfaata. Osoo jiraatee namni dhiiga dhangala'uu fedhus dhiiga namaa dhangalaasuu fedhus hin jiru. Daandii kanarratti daandii nagaa filachuu kanarratti waan arganne hedduu waan guduunfanne hedduu dhabneerraa nu jalaa hiikkateera. Keessaa kan 2018 addi bilisummaa Oromoo nagaatti amanee nagaaf bakka kennee mootummaa abbaa irree bara 40 sanaa ol wal waraanaa turellee amanee qawwee irraa eegee ijoollee isaa gammoojjii Eertiraa keessaa fuudhee galchee ijoolleen sun bittinnooftee hoogganni isaa gariin hidhamee gariin socho'uu dadhabee gariin immoo achumattuu mootummaan shira mala maltee irratti hojjetee gargar fottoqsee wal irratti duulchise nagaan biyya kana keessatti karaa nagaa argamu dhibe kana caalaa fakkeenyi hin jiru. Kanaafiyyuu waan barbaaddu argachuuf warri si gabroomse akkaataatti si gabroomseen itti dhiyaachuun dirqama taati. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed filannoodhaan kan isaan amma aangoo qabatanii jiran. Uummatni kun bulchiinsa isaanii jalatti maal dhabee bilisan baane jettanii amantu? Addi bilisummaa Oromoo yeroo kamuu caalaa kan inni amantaa irratti gatee mootummoota abbootii irree aangoo barcuma siyaasaa Itoophiyaa kana keessatti qabataa turan irraa addatti kan inni guutummaan guutuun itti of kennee galee mootummaa Abiy Ahmediin durfamu kana jalatti. Galiinsi hamduunis galiinsa keessaayyuu galiinsa akka bayyanachuu hin dandeenyee fi addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti abbaa ta'ee ija Oromoo bane karoo Oromoo bane jaaminsarraa hambise saba kana aadaa seenaa afaan biyya hiree isaa deebisuu keessatti qabsoo booda guddaa qabu ka xiqqeeffame ka tuffatamee fi ka akka hamtuutti diigame seenaa qofaan illee akka baratamu seenaatiin baratamuun yakka ta'uullee sadarkaatti danda'u akka badutti kan itti malan inni miilanaa kuni isa kan durii caalaayyuu hammaata. Namatti garuu nagaa fakkaata. Guyyaa lama dura paarlaamaa irratti qaama lola keessa jiru kamiyyuu waliin nagaa buusuu barbaanna araara buusuu barbaanna miidhaa isaarraa bu'aa isaatu caalaa jedhanii dubbatanii ture akkasumas immoo TPLF waliin mariin jalqabaa akka jiru odeeffannoon darbee ni dhaga'ama. TPLF illee karaa nagaa mari'achuuf qophii akka ta'an guyyaa kaleessaa xalayaa tokko barreessanii ibsanii ture. Isin kanaan dura tokkummaa yookaan qindoomina TPLF waliitiin qabaatanii ture. Tarii kallattii kanaatiin waamichi isiniif taasifame akkuma TPLF gara marii nagaatti dhufuudhaaf dhaabni keessan maal jedha? Akkanumaan qawwee hiikkachuu galiitiin nagaan biyya kana keessatti bu'u hin jiru. Waan gochuu dandeenyu jira waan barbaannu jira.
sabni keenya waan barbaadu jira. Waan barbaadu sanaa gaditti xiqqaate waan inni argatu tokkoyyuu hin jiru. Sanaafis wanni inni harka kennatu hin jiru. Yoo walqixxummaan waraanni bilisummaa Oromoo nagaa keessatti qoodi inni gumaachuu danda'utu jira. Waliin haasa'amuu qaba jedhamee walqixa akka dhaaba kamiiftuu waliin haasa'amuuf waamichi akkasii nuu dhiyaate bakka feenu nama feenu kan mootummaafis nuufis ta'u innee filannu international sanction will observe it as neutral place. Yoo ni jira ta'e waliin mari'anne kan saba keenyaaf ta'u fudhachuuf kan saba keenyaaf hin taane immoo dhiisuuf mirga qabna waan ta'eef kanaaf yoomiyyuu dinneen beeknu hin dinnu. Sun hin jiru ta'ee karuma karaan akka daa'imaatti nama dubbisanii karameellaan nama boyyumsanii galeedhan dhaloonni kun dhaloota waa hojjetu beeku qofa osoo hin taane immoo aarsaan nagaaf kafalame hangam akka ulfaatu dhaloota beeku. Sun hin danda'amu hin boyyumfamu. Waamichi bilisaa akkasii nu dhiyaate jennaan garuu deebiitti laachuuf waa takka nagaaf jecha aarsaan nu kaffallu ammallee nun gaabbisiisu waan ta'eefi itti dhiyaachuu ni dandeenya ta'a. Abaawoon humna waraanaa meeqa ta'uu qaba? Abaawoonii Oromiyaa kutaalee jiran hundaa keessatti waraana saba Oromoo bilisa baasuuf ga'umsa qabuu fi gara guduunfaatti dhiyaataa jirudha harkaa qaba. Lakkoofsaan 30-40-50 jedhee lakkoofsa isaatii himuu irraa barbaadda yoo ta'e irraa kaase waraana sanaaf gahaa ta'e ofiisa ofitti hirkannoon saba isaa irratti hirkatee hidhannoo gahaa akka kaleessa qabu jechabdoo osoo hin taane har'a miidiyaa adda addaa irratti kan argitu meeshaalee gurguddaa sadarkaa sanatti hidhatee mootummaa addunyaan beektu Afrikaa kana irratti sodaatamaa ture waraana Itoophiyaa kan eessatti nagaa eegsisu akkasittiin beekama jedhamee akkasittiin mootummoonni addunyaa hedduun akka junior partneriitti hidhachiisaa gargaarsa adda addaatiin waraana isaa bara dheeraa ijaaraa ture kan saatine waraana bilisummaa Oromooti dura dhaabbatee lolee injifate. Tokkummaan isin adda bilisa baasa uummata Gaambeellaa waliin qabdan maali? Yoom ture gara tokkoomutti kan dhuftan? Osoo hundeeffamiin durayyuu walaasaa turre ajajaa isaanii waliin ajajoota siyaasaa akkasumas komaandaroota waraanaa dirree jiranii hundeeffamuun dura silaa waan guuttachuu qabanii fi waan mobilaayiz gochaa turantu jira. Kanarraa kaasee hanga amma waliin jirru kanaatti walitti dhufeenyumaa qabaataa turre. Hariiroon TPLF waliin kanaan dura tolchattanoo maalirra ga'e? Wanti jijjiirame hin jiru. Hariiroon keenya akkuma duriitti jira. Ministeer Deetan Ministeera Kominikeeshinii Mootummaa Itiyoophiyaa Obbo Kabbadaa Deessaa immoo humna hidhatee naannoo Oromiyaa keessa socho'u ABO kan isaan ABO shanii jechuun waaman waliin mariin nagaa mootummaan geggeessuu hin jiru jedhan. Yaada ajajaan ABO marroo dirribaa uummata Oromoo bilisa baasuuf qabsoofna jedhu Obbo Kabbadaan ammoo humni kun shororkeessaadha. Uummata saamaa fi ajjeesaa jira jechuun himatu. Waayila koo ammayyuu taanaa waliin gaaffiif deebiin godhan kunooti. Ani odeeffannoo mootummaan hidhattoota dhabamsiisera jedhu hin qabu. Tarkaanfii fudhachaa jirra. Nageenya biyyaatiif yaaddoo ta'aniiru. Kanaafuu tarkaanfii fudhachaa jirra bifa haaraadhaan naannolee faana waliin qindaa'uudhaan mootummaa federaalaa deeggarsa gochuudhaan naannoleen tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu fudhachuu jiruu kan jedhudha malee mootummaan dhabamsiisera balleessiran jedhu. Maaliif namni baay'een mootummaan opereeshinii waraanaa waan gaggeessaa turee fi hidhattoota kan akka dadhabsiisetti yookiin immoo nagaan akka mirkanaa'uudhaaf erga gama qabatee socho'aa ture deebi'ee garuu rakkoon akkasii mudateera. Namoonni mootummaan akka sobaa jirutti kan fudhatanillee waan jiraniif hin gaaffii kanas hin kaase. Gareen kun akka karaa nagaatiin qabsoo gaaffii qabu dhiyeeffatee karaa nagaatiin filannoo hirmaatee adeemuuf yaalii guddaadha kan taasifamaa ture. Ammasitti garuu mootummaan obsa guddaadhaan kan ture. Haa ta'u malee nama leenjisaa ijoollee leenjisaa akkasumas saamicha irratti bobba'ee kan ture waan ta'eef amala shiftummaa garee qabu waan ta'eef mootummaan yeroo tokkoon nan balleessa kan jedhus waan qabu natti hin fakkaanne nageenyis balleesse kan jedhus hin dhageenye. Ammas taanan garee kana sadarkaa yaaddoo hin taanetti nageenya uummataatiif jecha mootummaan kana caala obsuu hin danda'u. Kana caala tarkaanfiin barbaachisaan ta'e fudhatamuu qaba. Kan hiikkachuu qabu hiikkachuudha qaba. Kun naannoo tokko qofatti kan ta'e qofa otoo hin taane naannoo hundatti naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, naannoo Beenishaangul Gumuz kibba keessatti rakkoowwan nageenyaa bakkee jiran hundattiyyuu mootummaan karaa qindaawaa ta'een mootummaan
federaala naannoleen tarkaanfii gama isaanii akka fudhataniif deeggarsammoo akka godhuuf walii galame akkaataa kanaan kan gara opereeshiniitti seename malee waan sobamuufis hin jiru kun qabatamaadha waan uummata keessa jiru lakki jedhanii daggalatti kan galan jiru saamicha adda addaa irratti kan bobba'an jiru nama ajjeesuu irratti kan bobba'an jiru mootummaa qaama nageenyaa mootummaa kan tarkaanfii fudhatan jiru isaan kana mootummaan karaa akkaataa isaatiin tarkaanfii fudhachaa jira kun immoo amala ribeelummaa qabu waan ta'eef amala shiftummaa qabu waan ta'eef yeroo kamittiyyuu badii nama ajjeesuun baay'ee waan humna addaa nama gaafatu miti nama ajjeesuun duudhaan yoo sin dhorkin yoo adeemsi yookiin immoo disiiliiniin akka qajeeltotti akka pirinsipiliitti qaama kan faana waraana hin barbaadu.